tokkoffaan deebiin ta'u isa gidduu kanatu deebiidha. Dudduubbee saayikilii kanaan turaa ka jedhu kun. Sattaan ilaalla. Dura bu'uudhaaf ture mee ilaalla. Kunis akkuma kana maal eeggachuu qabnaadha. Isa gidduu kana deebiin kun isa gidduu kana jechuudha deebiin. Ilaalla. Sirriidha. Itti fufnaa. Mee dafnee ilaaluu mokkorraa jechuudha. Yeroo qo'attanu keessatti yeroo keessaa viidiyoo yeroo ilaaltanu hundumayyuu ilaalaa deema bakkuma hundaan iyyuu. Amma dura keenya saayikilaa jira. Saayikiliin kun bitaatti goruudhaaf maaliif konkolaataa tokkotu dhaabbatee jira waan ta'eef jechuudha. Ilaalla maal inni kunis amma deebiinsa kan maal inni obahoolee diifaaraadha. Ammas deebiin kunis isa walakkaati. Deer kurvee ka jedhu kana jechuudha. Kana karaa kana intinii kana darbee ka'e jechuudha. Ilaallamee deebiin kun sirriidha. Sirriidha eeyyan. Itti fufnaa. Akkuma nuti suniin jedhee wantichi sirrii wanti qalbeeffachuudha. Wanti biraan jiru yeroo dubbisnu keessa qalbeeffachaa deemuudha. Isa deebitee sirriitti ilaaluudha. Irran deebi'a waan kana naaf hin galle naafiyyuu qalbiin kiyya haasaarra waan tureef. Buusii tachii dhufeera. Karaanis kunis buusiin dabarfateera. Makiinaa takka tachii dhufe. Ilaallamee makiinaan dhufeera. Karaanis xiqqoodha garuu. Deebiin kamiin akka ta'e bakka kanatti maal eeggachuu qabda? Deebiin isaa inni jalqabaa kun deebiidha. Isa walakkaa kana deebiin. Itti fufna. Good. Namni tokko amma afaan Ingiliffaatiin naan jedhee ture. Afaan Ingiliffaatiin ani iyyuu hin beeku malee. Kun sirrii miti laa. Amma bakka makiinaan guddaan kun dhaabbatee ture. Makiinaan deemtuun kun immoo karaan taa'anii darbute dhaabbachuu qabdi turte mee ilaalla hundaafuu waan jiru. Inni walakkaa kun deebiidha. Schalte an ka jedhu kun inni walakkaa kun deebiidha. Ich fahre Vorsicht 9. Ta'uu bakka dhaabbachuudhuma deebiin tokkoluma kana yaadaani. Ich wechsle 9. Jijjiiruunis hin ta'u karaan kun.